kabajamtoota daawwattoota firii shoo 24 akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu jajjabaattu isin jecha har'as immoo viidiyoo sagantaa biraatiin jechuudha viidiyoo bareedaa isiniif daddabarsaa turreen ammas immoo isinirraa turree kana isiniif qabannee dhiyaanneerra viidiyoo kana kan isin gochuu qabdan ilaaluudha YouTube kana immoo subscribe like share gootanii jechuudha nu bira dhaabbachuu yeroo hundumaa jechuudha Ingedda kanaan dura kan dubartoota irraa jalqabnee dhiirotatti jalqabnee turre amma immoo dubartoota dabareen kan dubartootaati jennee dubartoota jalqabnee turre ingedda namootni argiyyoo jiraattan gaazexeessituu Moonet beeksisaa duuba kana deebitanii kutaa 5ffaa isaarra ilaaluu dandeessu. Har'a kutaa 6ffaan eenyuun jechuu keessaniin ooluu har'as immoo qabannee dhiyaannee ragaa ijoollee Gaafii keessan erginee fi jechuudha karaa messengeraatiin erginee fi garuu adda addaatiin erginee fi viidiyoo waraabanii viidiyoo bareedaa waraabanii jechuudha irratti deebii deebisanii jechuudha deebii isaaniif ta'u waliin bu'aartii afaan Oromoo kan irratti jechuudha ijoolleen dhiyeessaniiru deebiin sun akkam isa jedhu viidiyoo wajjin ilaallaa hundi keessanii jechuudha akka jirtanuun YouTube kana guddisuudhaaf tattaaffii godhaa subscribe warri mogootanii jirtan like hin dagatinaa isin jedha gara viidiyoo tan isin dabarsaa eenyuun yoo jettan immoo intala warra shane meemee ilaala eenyuun ni jedhaati meemee tilmaamaaf maa keessanii gara viidiyoo tan isin dabarsa. Kabajamtootaa fi daawwattoota Free Show 24 akkam jirtu har'a keessummaa ta'e Free Show irratti affeerameen jira haga xumura sagantaa keenyaatti. Nufaana ta'a nu hordofaa warri maamila taane subscribe gochuun maamila channel kanaa ta'a warri immoo duraan maamila taatan like share comment gochuun channel kana jajjabeessaa guddisaan isiniin jala keenya nuti jabeeffata gaaffii 11 naaf dhiyaatee jira gaaffii 11 faasaa kana 11 saa deebisuuf nan yaala gaaffiin tokkoffaa Ati eenyu eessatti dhalattee eessatti guddatte ammoo eessa jirtaa jedha. Maqaan koo Tooliin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Bahaa naannoo Naqqamteettidha. Kana nama jiraadhu immoo Saawud Arabiyaan jira jechuudha. Gaaffii lammaffaa namni ati sooshaal miidiyaa kana irraa dinqisiifattu dhiira keessaa tokko shamarran keessaa tokko jedha. Namoota baay'ee jiraachuu malu garuu tokko waan na ta'eef namni an dinqisiifadhu dhiira keessaa jaalallee kooti dubara keessaa immoo anuma mataa kooti jechuudha. Gaaffii sadaffaa obboleessa kee fi abbaa manaa kee tokko filachuun dirqama osoo jedhamte eenyuun filattaadha. Gaaffii ulfaataadha dhugaaf tanaan obboleessaa Otoo abbaa manaa keenya argin kan beeknuuf kan nu ifachaa nu kunuunsaa nu guddisee abbaan manaa immoo egaa nuuf ta'a jennee kan nuti filanneetti seennedha. Kanaaf kanan filadhu abbaa manaa koo filadha jechuudha. Gaaffii arfaffaa maatii kee keessaa nam tokko dirree waraanaa deemuu qaba osoo jedhame eenyu akka deemu feeta waraanicha namni deeme immoo hin deebi'u jedha. Maatiin koo anaaf adda miti abaluu adeemu jedhee bakka itti isaan qoodu hin qabu. Yoo dirqama deemuun ta'e immoo ani mataan koo ani adeemuun jedhaa ofitti murteessaa jechuudha deemuuf. Shanaffaa mudannoo yeroo biyya Arabaa deemte si mudatte yoo jiraate tokko nuuf himi jedha. Mudannoo addatti na mudate hin qabu dhugaaf taanaan. Sababni isaa mudachuu mala. Ani immoo warra wajjin dhufe ijoollee biyya Arabaa beekan ijoollee waggoota 3-4 turanii isaan faana dhufe yeroo dhufe isaan faana yeroo xiqqoo turuu argadheen ture carraa sa'a sanatti waa baay'ee akkan baradhu na godhaniiru isaanirraa baradheera. Kanaaf mudannoo addaa hin qabu takka dogoggora ni jiraachuu mala dubbachuu gaafa dadhabnu mana ijoolleen jirus waan ta'eef mana ijoolleen xixiqqoo jirtu ijoollee xixiqqoo waan sana sii ibsu sanaaf haganatti narrattisnee mudannoo addaa qaba hin jedhaani jechuudha. Ja'affaa
Osoon sin fuudha jedhee ati immoo na diddee ani summii dhugee du'oo ofitti murteesse murtee koo naaf kabajamoo natti heerumtaa zana. Namni sababa kootiin akka du'uu hin eeyyamu barbaadus garuu osoo sin jaallatiin du'a si oolchuuf jecha sitti hin heerumu. Kanaafiyyuu summiidhuma dhugdee duuta malee otoo sin jaallatiin sitti hin heerumu jechuudha. Gaaffii torbaffaa gaaffiin jaalalaa karaa chaatti siif dhufee simattee jira. Onlaayinii irratti jaalalli nama miidhuu mala kan jedhudha. Gaaffiin jaalalaa naa dhufee anillee simadhee ni jira. Onlaayinii irratti jaalalli nama miidhuu mala akka jedhu immoo onlaayiniif lafa miti jaalalli akka tofgootedha. Si miidhus mala dhiisus mala. Bakki itti si miidhu yoo baay'ee waan sanatti qabamtee jaallattee ta'e. Waan jaallatti sana yoo dhabde deebitee itti miidhamuu malta. Kanaafiyyuu miidhus mala dhiisus mala sun ilaalcha namaati. Gaaffii 8ffaa addunyaa kanarratti guyyaa tokkoof osoo mootummaa argatte maal balleessitaa jana. Too mootummaa argadde wanti baduu qaban baay'eetu ture garuu tokko waan ta'eef soban balleessaa sobatu nama baay'ee miidha sobatu lubbuu baay'ee galaafata sobatu waa baay'ee hojjeta waan ta'eef soban balleessaa jechuudha. Gaaffii 9ffaa Abiyyi Ahmed nu bulchuu wayyamoo TPLF duraanii kan amma waraanamaa jiran nu bulchuu wayyaa kan jedhudha. Ilmoon bofaa bofumaa Abiyyiinis isaan jalatti barataa ture isa isaan godhan irraa leenjifamee har'a ifatti uummata Oromoo dararaa jira. TPLF dhoksaatiin madaan inni nu keessa kaa'ee darbe namoota baay'ee turataadha. Warra maneedhaatti dararamaa ture, warra ajjeefame, warra fayyaatti achi buuteen isaa dhabame, warra immoo qaamni isaanii irraa ciccite. Abiyyiin isaan jalatti fudhatee as ba'e. Abiyyiinis isaan sanaaf tokko filannoo qabuuf mootummaa dhabnee jiraanna malee lamaan isaanii akka nu bulchan hin fedhu. Gaaffii 10ffaa bilbila jaalallee keetii bilbiltee jennaan kan sagalee qalloo tokko bilbilicha kaaftee lammata akka hin bilbille anii fi addunyaa biraa keessa jirra osoo siin jettee maal gootaadha. Omaayyuun godhu piraank na gochuu fi obboleettii isaatti kenne yookaan immoo ijoollee firaadha jedheetu mana of jajjabeessa. Kanarraa kana feemu wanta ani jedhuuni. Gaafa addunyaa nuti jirrutti achi as deebitan narraa kaasuu itti naafi mi'a daraakii jedheen dhaamsa kottii himadha jechuudha. Gaaffii 11ffaa Firii Show 24 haala kamiin argite bohaartiin hin jiru warra afaan Oromoon jedhuufoo deebiin kee maalii kan jedhu. Firii Show 24 showuu bareedaadha. Gaaffiif deebii namoota bobbohaarsan namoota gaafatee gaaffiif deebii godhaa wantoota barsiisoo ta'an illee qabatee dhiyaatee jira. Kanaafiyyuu dhaggeeffadhaa hordofaa. Afaan Oromootiin bohaartiin hin jiru warri jedhan immoo warra sammuu dadhabaa qabanidha akka kootti. Tarii Oromoo wajjin warra noollee fi waan Oromoo xiqqeenya yookaan doofummaatti fakkaatee warra fudhatanidha. Sababni isaa Oromoon otoo teekinooloojiin akkanaan guddateen baacoo, qoosaa, taphoota adda addaa, oduu durii, sheekoo, obboonteena waan baay'ee wantoota gaaffii gaafatamanii gaaffii sana yoo deebisuu dhabdellee jechoota jedhamanii ittiin illee kolfitee taphattu waan baay'ee qaba Oromoon. Kanaafiyyuu amma erga teekinooloojiin guddatee haa turu Oromoon duriyyuu baacoo qoosaa adda addaa ni qaba. Kanaafiyyuu xiqqoo haalli Oromoon irra jirutu rakkisaa ta'eef malee Oromoo birattiyyuu qoosii hafe. Kanaafiyyuu isinis qoosaa taphadhaa bohaaraa ittiin bashannanaa. Gaaffii 11 na gaafatame akka kanaan deebiseera. Bakka dogoggora kootti na of kalcha. Yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Firii Show 24 keessummaa adda addaa fidee waan na dhufuuf hordofaa. Isinillee keessummaa ta'aatii affeeramaa gaaffiif deebii waliin taasisaan isiniin jala. Isiniin jaalladha. Turtii gaarii qabaadhaa nagaatti. Warri Firii Show 24 isinillee hedduu galatoomaa jajjabaadhaa.